ولا تجدن أقربهم مالتو ولين نديس أقربهم ولين إهاتن هو ربي ولي سيدي هاتشيسي نمني أدسي باسون أقربهم ولين إهاتن مودة dhugaan baana anamma rakkoon feetee dhuftu karaa abbaa sheekhaatti mana isaaniitti fiig karta ko ani hundando duulle isaanuma biratti haa du'u mawaddatan lillazina amanu warra amantaa muslimatti amanuu fi allazina qaaluu inna nasara ani nasara kristiyaana jechu kanaaf inni kuni maalin dhufe abbootiin keenya aadamirraa uumamnee dhabeetee hubannoon amma namni aadamirraa uumame akkamitti obboleessan taane bakka haasa'u miti imma hojii mul'ifne nuti bar diina guddaa cabsinee bar aadamirraa dhufe aadama abbaa kiyya aadama abbaa sheekaati wanni biroo jirti aadama eessarraa uumame biyyeerraa uumame ani biyyeelaan ga'ee jechuudha mikniyaata abbaan kiyya na dhale mikniyaata bar nama kitaabaa hoggutaati biyyeelaan ga'ee jechuudha. Abbaa Akiliila Maariyaam mana amantaa Ortodoksii bulchan cinaatti hawaasni naannoo sanaa masgida gaarii ta'e akka ijaarratanii fi tumsa maallaqa walitti qabu keessatti hirmaachaa turaniiru. Gaafa fooqin tun jammaramtu jalqabamtu waliin yaanee hattaa Finfinnee faadhainee gargaarsa waan kanaan jalqaba guuru wajjin guurree waan kana bakka tanaan ga'uun wajjin deemne anamma alnajjaashi anu kabajuun barbaada amma nagaa dhabnee ummanni hubannoo dhabe malee anilleen alnajjaashi kabajuun barbaada maaliif seenaa keenya jechuu seenaa ortodoksii fi seenaa islaaminaati kanaafiinga masgiida kana keessa nana qaajee seenee ilmummaa kiyyaan tattaafachuu jira yaa rabbi galanni haa ga'u. Abbaan kuni biyyi kuni anaaf haala lammaffaatii haala lammaffaatii haati jetaniin garaasiitii dhaladhee garaasiitii bahee haala tokkoffaa yoo taatu biyyi tana mootu anatti haala lammaffaatii yaan. Kanaafuu biyya tana tajaajiluun qaba haddamuu isiniin qaba.